warra hangafaa duran dubbatan jennaan gaa isaaniitu didee dhiiba manaa godhaasan. Wanni ani irraa haasa'u sagaleen ta'e dhagamu. Wanni ani irraa haasa'u seenaa maa yaadanna waan kaleessa dalagamte waan kaleessa taate maaliif yaadanna qophii afran kadhulootana maaliif qopheessan jarri kun maa qopheessan nutis maa dhufne maaliif barbaachifte jennee galaalle gariin keenya warri akka Ali Birraati wallistoonni gurguddoon kun asitti argamuun deebi'anii immoo wallee isaanii gurraan dhagayaa turre tana nu wallisuunis waan guddaadha kanaaf waliif finne kunis bareedaa ta'uu danda'a. Ajaa'iba asirratti maa ummaan abbaan kiyyaa ummaan ta'e amata 13tti wal fuudhaniiti gaafas waluun beekan warrumaa waliif fide. Amma ummaa tiyyaan gaafate amal lama dubbooda akkami jaalattee amata dila wajjin turte jennaani egaa wal fuunee turre booda sirba dumbushee jaa galaa jiru tokko bitee fidee akkasitti jaalallee irraa na qabdee. Anis gamma wanni sun dalaguun ooltu kaja'u kaaseetiin hoggaan intala takka arku jaalannaaniini. Bariitu gana muka jauh sani ni telah ya kasih tim pulih ya cuda. Kanaafuu jara san asitti arguun hedduudha nama gammachiisa. Wanni lammataa immoo akkuma hayyoonninis isinis irra dubbataa turtan warra seenaa dalagee dukkana san keessa iftu tan nu baase fidanii kabajuunis waan nurraa haqa nurraa qaban haqa san baasuunis waan guddoo. Ammoo tasadaffaat irraa hin haasa'a. Seenaa akka aflan qallootana waan kaleessa taate tana deebisanii kabajuun siyaasaa amma Oromoon keessa jirtu keessatti dhaloota kiyya kanaaf maaliif barbaachifti? Haqaarreetu silaa kalee godhan wanni dalaganii maaliif haqaarreetu muuziyeeman keenya amaarri maal jedhama waa'ee milla gogaa kaafnu waa'ee jala gogaa kaafnu san muuziyeema maan keenyee jedhan amma gaa wanni hin gaafachuu eegale sa maalumaaf muuziyeeman kaayan keenye waan kaleessa nu balleessanii waan nu tolchine maaliif hin keenye ogaa jenne waa sadii nama fayyaddi historical memory. The role of historical memory in contemporary politics. Kana irratti waa katabe. Waa sadii irraa arga. Tokko, it legitimizes contemporary politics. Jechuuni ejjennoo har'a qabnu, gaafii har'a qabnu, siyaasa har'a qabnu, seenaa har'a dubbannu tanaaf dubbee nuu kenneeti nuu akka dhugeeffannu nu godha jechuudha. Har'a hoggaa namni tokko isin gaafate akka Oromootti maan sochoone, akka Itoophiyaatti maan deemne yookiin immoo akka Afrikaatti maan deemne maaliif akka Oromoo jettanii baakuma of baaftan hoggaa jedhan. Kaleedha akka Oromootti nu kaamsanii kaleedha akka Oromootti ka'an jarri keenya kanaaf nutis akka Oromootti irratti buufna kaja'u san ibsa akka kan nu gargaara jechuudha. It legitimizes waan dalee san nu gargaara. Wanni lammataa immoo it energizes akka onnannu nu godha. Akkamitti nu godha? Tokko kaleessa hoggaa bara dukkanaa san nu jarri kun ijoolleen silaa warri magaalaa ka silaa bashannanuu qabu san achi keessaa bahee uummata isaanii baadiyyaa alagaan doofaa ja'uun san keessa dhaqanii aadaa isaanii fudhatanii akka gara mana dubbatanitti hamashaa fi kaan hidhatanii deemuun sani maaliif barbaachise isaan eegan waan xiqqoo sanii waan guddoo dalagan nuti yoo bal'oo fi guddootu qabnu tanaan maal dalaguu dandeenya akka jennuus nuuf fida jechuudha. Ka sadaffaa kan mareefu Dr. Gammachuun dubbatan it assures continuity. Uummanni tokko aadaansaa, seenaansaa, dantaansaa, abbaan biyyummaasaa dhalootaa gara dhalootaatti akka deemu nu gargaaraa kan jedhu. Qabxiilee sadeen tanarraa hin dubbadha. Maaliif yaadanna yaadannuuf maaliif barbaachisa kan jedhu kanarraa hin dubbachuu fedha. Qabxii duraatiin xiqqashuu bal'isee dubbadha. Yaadannoon seenaadhaa tuni gosuma lama qabdi. Takka waan gaddaa yaadatamni lola irra mo'aman dhumaatii namaa kanamarra ga'e. Kana waan gaddaa weeraramuu alagaadhaan cabuu takkaahuu namni guddaan fi lola irratti nama jalaatu kana waan gaddaa ni kabajata akka. Lammata immoo ta gammachuudhaati kabajata. Injifannoo waan injifannoo lolaa ta'uu danda'a. Dalagaa indanta amma warri faranjii kun gaafa maali gaafa addeessarra qabbaan ni kabajan jechuudha. Waan injifannoodhaan waan gurguddoo sabni kee amma dura dalagees ni kabaja jechuudha. Waa lamaaf kabaja. Amma gaa fakkeenya kanaatiinis ni kanna. Warri Ameerikaa kun waa lama kabaja. Waluma jala kabaja waa'ee lola takka akkamitti akka sadeen kanatti wal dhufuun isin garsiisu deema. Pearl Harbor kabajan. Pearl Harbor gaafa warri Jappaan dhufee isaan dhahe. Amattuu ni kabajan. Maaliif kabajan? Waa lama tokko lola addunyaa lammataa irratti yakka warri Ameerikaa kun hojjete kana liitimaayis gochuudha. Tokko san isaan fayyada. Lammata immoo dhaloonni har'aa kun aleellaan akkasii sun akka ogaatti dhufte akkamitti irraa dhoorkuu qaba kan jedhu
akka onnee keessatti hiratu godha jechuudha. Akkasumatti immoo fakkeenya warri biyya keenya injifannoo Adwaadhaati kabaja. Warra adiis irratti injifannoo godhanne dhugaadha. Injifannoo Afrikaati fakkaata. Keessa immoo galaalte faranjii waan injifanneef uummata gurraacha nu waggaa jiru kanaas gadhiituun isaa maa miti kan jiru. Nuti isaan guddoo kan jawus dhaloota isaanii keessatti onneetti gadana jechuudha. Warri Facebook irra jirtanii gartanii amma falmii guddaa nuti goonu keessaa maali? Adawaa kana faarsan. Adawaa kana immoo waggaa faarsanii akka uummata gurraachatti faarsuu fedhan. Kanaaf wanni keessaas deemuun fedhu wannummaan seenaa yaadannuuf seenaan tagaddaanis tagammachuutis waan yaadannuufiitu jira. Yaadannoo bira dabarteeti dalagaan kalee dalagamte san yaadachuun haalli itti yaadannu immoo fireem gochuuni dalagaa irra dalaynuuf humna nuu kenniti. Nuuf dhugeeffatti. Dhugaas ta'uu baatu kijibaas dhugeeffachuudha dandeessi jechuudha. Amma qabxii duraatitti hin deebi'a. Legitimize our current position. Ejjennoodhaan irra qabnu keessa qabsootan maaltu dhalche maaltu fide kan jedhu san beekuu yoo barbaanne deebineeti kakalee isaa san laalle jechuudha. Externally humna alaati tokko galaallu amma fakkeenyaa fi alagoota keenya wajjin waggaa dilgoonu afran qalloo baasuun waan ayyuu Abubakar godhe waan Dr. Ali Birraan godhan waan namni hedduun godhe kana hoggwanni as baafnee dubbannuu fi ijaa fi funyaan keessa riguun jirra lagaa maal jechuun jirra. Kaleessa tokko kaleessa jarri keenya kun dukkana san irratti akkamitti akka fincilan hoggaa isaa waan xixiqqashoo afaan fiitiin dubbachuu afaan fiitiin wallisuu waan irratti xiqqoon jennuun ta'a hoggaa isaan dalagan abbootiin keessa maal nurra dalaganii akka farmannu nu gargaara jechuudha dhaloota keenya. Lammata hoo maal nuun jaa mooree alagaa qabsoon ta'e sana amata 40 waan akka on buufne gaangeedha jedha lakki amata 40 keessa nu bar dukkana cillimoo keessa turre har'ammoo ija babaafneeti si wajjin wallaalla. Kanaaf immoo jarra keenya kanaatitu isin mootummaan ta'e isin mallasaan dhufee nuun kadhane kunoo jaruma keenya kanaatitu nuu dalage kan jedhu akka falmannu ollee nu kadhate. Keessatti hoo nu keessattis onni akka horannu godha. Ana harka yeni deddeema reen eegaa guddadhe beeka warra maara kan darbachaa guddadhe hin danda'u kan warra ofirraa kaa'e. Alatti akka ofirraa aggaamni external attack defend akka goonuu nu gargaara jechuudha. Keessatti immoo shakkii fi mamii kaayoo teenyarraa humna teenyarraa tokkummaa teenyarraa dalagaa teenyarraa yeroo hedduu mamiin nama keessa seenti. Dhiiroo seenaan teenya tajaajilan tun dhugaati. Dhiiroo uummanni amma yeroo hedduu Oromoo wajjin waggaa gaddeessan aboo Oromoon tun abaarsii qabdi jedhan. Aboo Oromoon tun waliin taatu jedhan. Boo Oromoo yoo muwaadalitee beeytii miisiin jedhan. Dhuguma fakkaataa beeki waa hedduu Oromoon balleessitu kan hoggaa laalle saboo Oromoo muwaadaliteetu beeytii jetta. Achi garagalteen kan nu yaadachiisan isaan Ayyuub Abubakar Ahmad Diisi soddomitti waan inni dalage garta. Jawaar Ahmad Diidami wayyuu kana dalaguu akkamitti dadhaba akkaan onnaa dhugodha jechuudha. Lammata seenaan jarri kun dalagan amma ololli guddaan biyya san keessa godhamu keessa Oromoon cunqurfamne takkaa'uu kan jedhu. Oromoon cunqurfamuu baannaan namni tokko afaan fiitiin dubbatee maaliif du'e kan jedhu akka ideoloojii teenya irrattis dalagaa teenya irrattis akka cicciru akka itti amannu yeroo shakkiin nu keessa dhufte shakkii san dhiifnee akka gara ofitti amanutti gaafa mamiin dhufte akka gara abdiitti deemnu nu gargaara jechuudha. Humnoota qaama sadaffaa ta'an warroota akka faranjii kanaaf immoo hoggaa isaan nu gaafatan Oromoon maali hoggaa jedhan Oromoon kaleessa tana turte jidduutti tana taateeti sanboota jarri keenya ka'e akka jennu nu gargaara jechuudha. Yeroo hedduu amma hoggaa laaltan seenaa Oromoo warri kata yeroo hedduu hoggaa gartan Oromoon kaleessa the glorious past the degraded present the glorious past the degraded present the utopian future guddina sirni gadaa haasoineeti sanboota cadhina namni keenya sirna alagaa keessa seenee dubbanna sanboota qabsoon teenya rakkoo sana keessaa bahuudhaaf dalagaa nu dalaynu kana akka mirkaneeffannu nu gargaara jechuudha. Amma faranjoonni yeroo hedduu akka Itoophiyaatti yookiin immoo akka nama hundaatti kaatanii maan falmanne jedhan noo nuti maali aaduma tanatti maa ciccitan why do you care so much about language why do you focus on bread siin jedhan hoggas because without my language without my identity there is no bread. Afaanii fi eenyummaa keenya wajjin fudhatan kajoo san akka ibsinu nu gargaara jechuudha. Kan lammataa I said re-energizing humna namaa kennu waan dhaloonni kalee yeroo xiqqoodhaan dalage reefuus tuqeen ture. Hoggaa keessa deebinee ilaalu akkamitti dalaguu danda'an gaafa makiinaan baadiyyaa naman geessin gaafa poolisni hundi gizaachoo fi balaachoo ture san akkamitti kana dalaguu danda'an nummoo gaafa nuti bilisaa manni barnoota afaan Oromootiin dalagu gaafa
Ameerikaa irraa sa'a lamatti Kaanadaa dhufee nama kana hundaa wal arguu danda'u. Gaafa wanni hundi harkaa fi miilli keenya nagayaa kana akkamitti laaffanne ka jiru kan akka if gaafannu akka ifitti qaanuuf nu godha jechuudha. Kanaafuu maal nu godha? They set a bar. Wanni amma warri afran qal'oo kun godhe maali? They set such a high bar. Dhaloonni kiyya kun bikka isa dhaqqabee dhaloonni lama wal dorgoma walitti naasa'u malee. Abbaa fi ilmi wal dorgomanii beeka. Ilmi waan abbaan dalayde sanii ol dalaguu fedha. Abbaanis garaa keessa akka ilmi isa caalu barbaada. Abbaan ilma isaa gatii barbaadu ni jira? Hin jiru. Ilmi abbaa gad ta'uu barbaadu hin jiru. Hijibuu isaa olii jechuun barbaada. Dhaabbataanis taatu. Kanaafuu wanti isaan dalagan san deebifnee uummata kana gurra keessa riguun nama keenya kana yaadachiisuun keessattuu ijoollee keenya bilisummaa amma bar haala gaafasiitiin hoggaa laallu bilisummaa keessa jirra jechuu dandeessa. Haala amma bal'oo tana keessa bakka alagaan afaan ta'e afaan hinaasaya albuuda keessaniin buqqaafadhaa jiru kanatti albuuda kanaa fi afaan kana akkamii walii hidhuu dandeenya ka jiru san akka yaadannu nu gargaara jechuudha. Kun hedduu barbaachisaadha. Bu'aan energize gochuun yookiin immoo humnatti kennuun kun immoo haala siyaasaa irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf siyaasaan hawaasa tokkoo yoo abdii guddannaadhaan guutamte pessimism, cynicismiin yoo itti guutamte namni hedduu waanuma laaffinaa waanuma waddaan qoqqoodamuu namni waanuma wal shakkuu yoo keessa jiraatu taate utuba deebinee waan jarri kaleessaa dalageessan godhuuni possibility nutti agarsiisa jechuudha. Har'a maal wal kijibna Oromoon hedduun hamileen keenya hedduu laafaadha. Hoggaa gad deebitee waan jarri sun godhe agartu immoo kalee dhaatu kana keessa turre lakki har'a hamtuu keessa jiru takka. Kalee namni keenya daran qoqqoodamaadha ture amma reefu Jaafar Aliifaan waan haasa'an sanirraa hoggaa agartu darri keenya ka daran akkasitti ganda xixiqqaa adda qoqqoodame har'a edaayinu waan wayya qabna jetta takka. Lammata immoo deebiteeti jarri sun qoqqoodama san keessa dukkana san keessa nama keenya yoo walii dhuu danda'an bahaa dhiyaa kaabaa kibbaan nuti har'a maaliif ganda waliin jaarralleetu moral dilemma keessa si galcha yoo gandaan nama jaaru jiraatu taate waan adda addaa jiraatu taate jechuudha. So waan kana godhuuni siyaasaan teenya yoo shakkiin keessa jiraatu taate san nu gargaara. Talammataa immoo yoo namni bilisummaa isaa argate amma Ameerikaan tuffaansii ajaa'ibsiifti. Jarri kun nagaa qaba. Biyya dimokiraasii qabanii biyya nagaa qabanii maaliif waa'ee injifannoo kaleessa waaliif roorroo kaleessa uummanni isaanirraan gahee yaadatan hoggaa jette akka dhaloonni har'aa kun hin rafneef. Akka dhaloonni har'aa kun wanni isaan har'a enjoy godhu jiran tun wanni gurguddoon har'a isaan ittiin bashannanan tun wareegamaa fi aarsaa dhaloota dabreetiin dhufte ta'uusaa wanni kunillee fragile ta'uusaa waan nama harkaa bu'uu dandeessu ta'uusaa agarsiisuudhaaf. Amma Oromoo keessatti har'a namni keenya aboo afaan qabna televizyiina qabna maal qabna jaa. Wanni kun nama harkaa bu'uu akka danda'u if duuba deebi'uunis akka jirtu namatti wal hubachiisuudhaaf nu gargaara jechuudha afran qalloo kanaaf fiduun. Sadaffaa immoo yoo karaarra jiraanne qabsoon teenyaas bifa nagayaatiin yoo kadeemu taate yoo wanni dalaynu hunduu bareedaa akkuma maaraatoon isaan eegalan daran saffisiifnee irra deemuu jiraannu taate immoo waan isaan keessa turan san ammaas deebisuun bu'aa nu qaba. Bu'aan inni nu qabu sun maali? Karaa irra jiru san irratti daran akka cimsannu nu godha jechuudha. Amma warri amantii yeroo hunda jummaa hunda yookiin immoo alada hunda warri kiristaanaa irra deebi'anii maaliif wal barsiisan? Namichi charchii dhaqe waa'ee charchii dhaquu bu'aa isaa maarratti dabaltaaf yookiin immoo namni masgiida dhaqe maaliif dabaltaaf? The importance is you have to continuously remind people. You have to assure them. You have to reawaken them all the time. Kanaafi seenaa kaleessaa tana dubbachuun namni keenya yoo karaarraayis jiraate karaarratti akka jabaatu godha yoo karaarraa maqe akka karaarratti deebi'u godha jechuudha. Sadaffaa it ensures continuity itti fufiinsi hawaasni tokko itti fufiinsa akka qabaatu gargaara jeetiin jedha. Kunis akkuma tuttuquu yaaletti hawaasni akka dammaqe baatiin waggaadhaan amma biyya kanatti waggaadhaan godhan biyya Canada Day every year. Isn't every day Canada Day? Why is there one special day? Because to ensure that this liberty, this freedom they have came because of the past generation. Kanaaf namni keenya akka if dagatee wanni inni harkaa qabu harkaan buuneef duuba deebinee gargaara. Lammaffaa it ensures people remain engaged. Namni keenya akka hirmaannaan isaa siyaasaa keessatti aadaa keessatti Torontoo communitiin bakka mana tokko ijaarrattee bakka namni 5,000 jirutti namnummaa 5 yoo dhufaa jiraate Oromoon baduu haatee beeka. Waan akkana harmoo waa qopheessinu warra nama 200 fa'aa jiraami.
communitiin tunis akka jabaatee deemtu akka if duuban deemne hirmaannaan namaa akka itti fufuu gargaara jechuudha. Haala kanaan hoggaa seenaa deebinee wal yaadachiifne hedduudhaan gargaara. Kontiinitiin aadaa keenyaa, kontiinitiin seenaa keenyaa akka itti fuftuu godha jechuudha. Amma haala amma keessattuu haala amma siyaasaa amma keessa jiru kana keessatti hedduu barbaachisaadha. Maaliif barbaachisaadha? Waan amma barbaachisa tokko isin yoo hubattan hin beeku nu atleast warri intarneetirra jiru wanni hedduu amma hedduu nu rifachiisu jiru nu lolchiisu jiru duula haareatu Oromoo irra banamee jira. New ideological attack seenaa teenya irratti seenaa qabsoo teenyaa irratti eenyummaa teenya irratti bifa haarayaan alagoonni keenya bananii jiran. Maal jedhan fakkeenyaaf Oromoon cunqurfamee hin beeku. Qabsoon Oromoo tun takki jibaati. Eliitii xiqqaadhaatu ganda pheenxee West jiru tokko takka immoo raadikaal islaamaa Harar jiru tokkotu Itoophiyaa balleessuudhaaf ka'e malee Oromoon kalees cunqurfamee Baalchaa Saafootii fi Jinniin agartanii waan akkanaa godhan jechuun psychological qaba. Amma isin hin miidhu dhugaa qabdanii garuu ijoolleen hin madaayin tun ijoolleen ifa keessa guddatte tun hoggaaf duuba deebi'anii namni seenaan teenya ni himamtu seenaan alagaa qofa himamte kijibni tokko hoggaa irra deddeebi'ame mataa keessan nama maxxana. Samboota ijoolleen tun they start believing. Ani hedduun arge ijoollee abbaan isaanii sabboontota ijoollee abbaan isaanii ibidda keessa turan ka amma ooluu adiisaa biyyi Oromoo tun ni kijibdanii hay goobanaa fi Baalchaan faan hay Haile Sillaaseenuu maali rubuu Oromoodha maali kan horri gidduu jira jechuudha. Kuni wanni ta'uuf kuni in a new way nurra banamee jira. Fakkeenyaaf the common one amata 40 akkuma qocaatiin lafarraa harkifataa turtan haqa waan hin qabneef. Lafarraa harkifataa turtan faakti beekaa lafarraa harkifataa turte faakti. Samboota maaltu dhufa faaktii sanitti aanee maaltu dhufa. Because wanni isin deemtanii sun haqa hin qabdu. Wanni isin jettaniif Oromoon cunqurfame isin jettu san haqa hin qabdu. Waa hedduudha isin jiru. Tokko objektiivii keetis laaffise jechuudha. Lammaffaa hamilee nama keetitis gallaaffise jechuudha. Kanaafuu duulli amma deemu kana irra aanuu ka dandeenyu seenaa teenya kana yoo buqqaafnee ol baafnee dhaloota kanaanis waliinis ka yaadachiifnu taate. Hakeekni jara kanaa hamilee keenya dhahuudhaaf namni keenya akka ifitti hidhamanne namni keenya kaayoo sabaa kanatti akka shakkii qabaatu godhuudha barbaadan. Kanarra aanuu ka dandeenyu immoo yoo diiteel tana diiteel wanni barbaachisaan maali? Seenaa general Oromoo history amma namni hundi ni beeka. Mana barnootaatti ni barannaa maal goona. But diiteel amma waan ayyuuba wukar dalagaa ture tan hokka diiteel tana fiddu refresh godhe jechuudha. Attention namaati akka harkifnu nu gargaara. Qabxiin lammataa wanni afran qalloos maccaatu lamaas seenaa Oromoo nama dura dalageessan seenaa qabsoo Oromoodhaa sana keessa deebinee wanni wal barsiisuu qabnu kabajuu qabnuuf wanni lammataa haala siyaasaan Oromoo amma keessa jirtu irraa wanni yoo isaan jirtu qabsoon Oromoodhaa jaarmayoonni Oromoo akka malee laamshanii jiran akka malee laamshawuu tanarraa tokko walirra duuluu hamaadhaatu jira. Lammata hawaasni jaarmaya kanaa ala jiru akka if jibbu Oromoo tanaas akka jibbu akka if tuffatu ta'ee jira jechuudha. Hanga rakkoo jaarmaya kana wali suphinee wali fayyifnu taa'uu hin qabnu. Wanni goonu maali? Waan har'ee waa dalaguu dadhabne takalee dalaydeenuuf bohaarsullee waan takkaaf jiran waan kalee dalayneefi waan kalee namni keenya dalage hoggaa irra deebine namni keenya xiqqaashu akka jabaatu gargaara jechuudha. Bifa kanaani kanaaf waan lamaan kanaaf hedduu barbaachisaadha. Wanni xumuru dhaloota kiyyarraa dhaloonni kiyya hangi tokko ni jijjiiranii fadilfaan achi jiran yoo deemu baate wanni hubatuu barbaadan waan hubatuu qaban hedduu jira. Hoggaa namni kun hundi dhufee as taa'u wanni dhuftanii as teessanii booring illee yoo ta'e dhaggeeffachuu qabdaniif waa hedduu jira. Kunis seenaa abbootii teessanii tana dalagan tana yoo dhugeeffattan yoo amantan yoo beeytan malee tokko ifiifis waan dalaydan irratti cimuu hin dandeessan. Takka waan isaan kalee dalagan irra deddeebitan dogongorma isaanii irra deddeebi'uu deemna jechuudha. Lama waan isaan hin dalagin san adda baafannee dalaguu akka hin dandeenyuuf nu gargaara jechuudha. Kanarratti xiyyeeffachuu qabna. Kalammataa immoo seenaa jirtu tana guurree walitti kuusnee akka nuu galutti hiimee wanni amma manguddoonni jiran kun hedduun isaa warra akka fayyadulloota bira guddate malee hin galuuf. Seenaa tan walitti guurree warri nuu galu immoo seenaa tan walitti guurree akka dhaloota kiyyaa galutti haqaarree tottolchinee dhiyeessuudha qabna jechuudha. Maaliifi haasawni bara dheengaddaatii fi haasawni bara naa adda akka nu qofaafi miti uummata addunyaa tanaafuu naareetiif framing narrative jeniin
narrative has to change from generation to generation, from politics to politics. Akkasitti qopheessuu barbaachisa. Kan sadaffaa immoo sadaffaatiif dhadhumaa seenaa teenya dalaguudha qabna. Dhuga seenaa abbootii teenyaa ol kaafnee kabajuun, seenaa abbootii teenyaa ol kaafnee himachuun, irraa barachuun barbaachisaadha. Seenaa teenya baranneetuma galleeoo kaciqilfanneetuma alanshaa oolu taate immoo bu'aan qabu. Maaliifi seenaa isaan ka dalagan nuuf hiree banuudhaaf. Nuuf hiree banuudhaaf. Nuti nama seenaa abbootii teenyaatiin boonee jiraatu qofa osoo hin ta'in nama seenaa isaanii olii dalagee isaanis daran boonsee biyya teenyaas karaa isaan irra kaayanii fi kaayoo isaan eegalan san fiixaan baasu ta'uudhaaf nu barbaachisan jaa tanumaaniin goola baasaati.